Namoonni paartileen dorgomtoota agarsiisan filannichi karaa nagaan akka xumuramuuf dandeessiseera mana maricha. Namoonni gaariin paartileen dorgomtoota agarsiisan filannichi karaa nagaan akka xumuramuuf dandeessiseera jedhe manni maree waloo paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee. Manni marichaa filannoon waliigalaa torbaffaan nagaan xumuramuu hordofee ergaa baga gammaddanii dabarseera. Paartiin filannicha injifate paartiin badhaadhinaa fi paartileen siyaasaa filannichaan dorgomuun teessoon mana maree argatanii baga gammaddan jedhan. Kana malees paartilee siyaasaa filannichi milkaa'inaan akka xumuramuu fi aadaan siyaasaa biyyattii akka guddatuuf qooda isaanii baatan galateeffateera. Namoota paartilee siyaasaa mana marichaa jalatti socho'anis ta'e paartilee dorgomtoota hundi agarsiisan kan dinqisiifatamu ta'uu eeruun adeemsi ammayyaa kun dirree bal'aa uumurra darbe adeemsi isaa karaa nagaa qabeessa ta'een akka xumuramuuf qooda olaanaa baachuu ibseera. Sagalee uummanni Itoophiyaa fi jiraattonni magaalichaa karaa bilisaaf nagaa qabeessa ta'een kennan onnee guutuun fudhachuun kabaja olaanaa fi beekamtii sagalee ummataaf qabnu ni mirkaneessina jedhe. Boqonnaan filannoo milkaa'inaan xumuramus ijaarsi biyyaa fi tajaajilli ummataa itti gaafatummaa waloo walitti fufiinsa qabu waan ta'eef hojiileen cimanii itti fufuu akka qaban eereera. Tattaaffii paartiin injifate paartiin badhaadhinaa nageenya misoomaa fi bulchiinsa gaarii biyyaa fi magaalaa keenyaa mirkaneessuuf taasisuu irratti manni marichaa dammaqinaan hirmaachuun waloon hojjechuudhaaf qophiidha jechuun dubbate. Ministeerri muummee Maaleeshiyaa paartii badhaadhinaaf ergaa baga gammaddanii dabarsan. Ministeerri muummee Maaleeshiyaa Anwar Ibrahim paartiin badhaadhinaa filannoo waliigalaa torbaffaa injifachuu hordofee ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Ministeerri muummee Federaala Dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi paartiin badhaadhinaa filannoo waliigalaa torbaffaa injifachuu keessaniif baga gammaddan jedhan Anwar Ibrahim ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin. Seenaa hooggantoota Maaleeshiyaa keessatti hoogganaa yeroo jalqabaaf Finfinneetti daawwannaa hojii taasisan ta'uu himuun simannaa ho'aa taasifametti daraan gammaduu isaanii ibsan. Ministeerri muummee Federaal Dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waliinis marii taasisuu eeraniiru. Marii kanaan biyyoonni kibbaa guddachaa jiran walqixxummaa isaanii mirkaneessuuf waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu irratti mari'achuu kaasa. Maaleeshiyaan tumsa biyyoota Afrikaa waliin qabduu fi Itoophiyaan daraan murteessituu ta'uu eeruun tumsa kanneen cimsuun mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechuuf fedhiin olaanaa jiraachuu ibsaniiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa xiyyaara DHC-6 Twin Otter Classic 300G jedhamu kan jalqabaa fudhate. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa xiyyaarota DHC-6 Twin Otter Classic 300G lama kan dhaabbata oomisha xiyyaara Kaanaadaa De Havilland Kaanaadaa irraa fudhachuuf karoorfate keessaa isa jalqabaa harkaan gaate. Xiyyaarota haaraa fi adda ta'an kunneen tajaajila balallii keessoo fi naannawaa daandii qilleensichaa caalatti jabeessuuf ga'ee olaanaa akka qabus himameera. Sochiilee damee turizimii hojiiwwan hordoffii fi qorannoo qilleensarraa tajaajila ambulaansii qilleensaa fi dhimmoota kanneen fakkaataniif faayidaa guddaa akka qaban daandiin qilleensichaa beeksiseera. Fedhiiwwan gabaa daandii qilleensichaa dandeettii fi amanamummaa guutuu fi dhaqqabummaa isaa babal'isuuf dandeettii qabu caalatti akka guddisanis ibsameera.